Godina Wallagga Bahaa aanaa Horroo Guduruu ona Abee ganda Malkee jedhamutti dhalatan. Akkuma daa'ima Oromoo hundumaa hiriyoota isaanii waliin horii eegaa, taphataa, maatii gargaaraa guddatan. Maatii isaaniif ilmaan gafaati. Mucaa jalqabaa kan waa mararratti raggan. Umurii ijoollummaatiin abbaa isaanii dhaban. Yeroo kanagaa kan imaanaan hangafummaa ga'een dhalaa maatii tiksuu quxisii guddisuuf uumamni kan dirqamatti laate. Dargaggeessa ganna 16 ta'anii maatii isaanii guddisuuf olii gadi jechuu eegalan. Dirqama maatii guddisuuf hireen qaban dargaggeessa umurii 19 ta'anii gara waraana mootummaatti makamuu ture. Ba'aa dirqamni jireenyaatti kennite kana bahachuuf xoofoo hadhaawaa dhamdhamuu eegalan. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa. Koloneel Gammachuun akka dubbatanitti yeroo waraana mootummaa ta'uuf deeme maatii jiraachisuuf malee bilchina siyaasaa qabaadhee yookaan uummata koo miidhuuf miti jedhu. Yeroo leenjii waraanaa fudhatanitti waggaa 2 qondaala olaanaa ta'anii Finfinneetti, waggaa 2 ammoo Awaash Arbaatti teeknikaa fi hooggansa taankii, madfii, rookeettii fi meeshaalee gurguddoo biroo baratan. Erga leenjii kana xumuraniin booda Matahaaraa, Fantaallee, Dagama akka hojjetan dubbatu. Naannoo kaaba Itoophiyaa, Gondar, Humaraa, Maankush keessallee hojjetaniiru. Bara lola Itiyoo Eertiraa duraa osoo waraana mootummaa ta'anii dalaganii ilaalcha dhiphummaa qabda jedhamuun himatamuu eegalan. Walga'ii bara sana ture irratti afaan Amaaraan hin dubbadhu jedhanii mormanii afaan Oromootiin waan dubbataniif qofaa ilaalcha dhiphummaa qabda jedhuun haaromsa akka fudhataniif adabbiif bakka Hursoo jedhamutti geeffaman. Koloneel Gammachuun hiriyaan isaanii Jamaal Abdii jedhamullee akkanuma sababa Oromummaa akka qoratamaa turee fi walga'ii dhiphummaa qabdu jedhanii Jeneraal Sa'aareen teessisan irratti isin sirba weeddi tukkuuf dhaggeeffattanii Shaabiyaa argan jedhamne nuti sirba Alii Birraa waan dhaggeeffanneef maaliif adda bilisummaa Oromoo jettanii nu qoratu jedhee gaafatee ture jedhu. Erga adabbii Hursoo xumuraniin booda Koloneel Gammachuun lola Itiyoo Eertiraaf filamanii deeman. Waggaa 2fis
dhorkamanii eegamuu jalqaban. Koloneel Gammachuu yeroo dubbatan dhuguma adda bilisummaa Oromoo waliin walquunnamtii nan qaba ture, mootummaanis sana odeeffannoo argatee ture jedhu. Boodarra dirree kibbaatti kan argamu waraana bilisummaa Oromootti makamuuf Jeneraal Haayiluu waliin badan. Yeroo kana Moyyaaleetti qabamanii harkaa bahan. Egaa sana booda Koloneel Gammachuun ifaaf ifatti kan qabsoo bilisummaa Oromootti makaman. Eertiraatti bu'aa bahii baay'een nu mudateera kan jedhan Koloneel Gammachuun sun hundinuu garuu nu cimse jedhu. Koloneel Gammachuun qabsoon bu'aa bahii hammaataa qabaachuun miidhaa isaarraa faayidaan isaa akka caalutti amanu. Bu'aa bahiin jiru akka gaariitti calalee qabsoon daandii qabatu taasisa jedhu. Egaa waraana bilisummaa Oromootti erga makamanii booda dirqama dhaabni isaaniitti kennee, dirqama Oromummaan itti kennee mamii tokko malee of kennanii hojjechuun beekamu. Bara 2018 yeroo dhaabni adda bilisummaa Oromoo karaa nagaa qabsaa'uuf biyya seenetti dhaaba isaanii waliin gara Finfinneetti deebi'an. Achii boodas qabsoo karaa nagaatti makamuun ijaarsaa fi dargaggoo ijaaruu irratti fuulleffatanii hojjetaa osoo jiranii waraana mootummaa Itoophiyaatiin qabamanii hidhaman. Mana hidhaa garaagaraatti erga hidhamanii booda jaallan isaanii biroo waliin fulbaana keessaa mirgi wabii isaaniif eegamee qarshii 10,000 bahan. Koloneel Gammachuun ani bakka kamittuu dhimma Oromoof Oromiyaan barsiisa. Dargaggeessa Oromoo yeroon argummoo haalaan gadi fageesseen waa'ee Oromummaa barsiisa jechuun dubbatu. Hiikamanii osoo hin turiin onkoloolessa keessaa Koloneel Gammachuun deebisanii hidhaman. Sababa tokko malee, ragaa tokko malee mana hidhaa tokkorraatii tokkotti mootummaan Itoophiyaa akka barbaadetti isaan dabarsuun dararaa jira. Isaanis yeroo mana murtiitti dhiyeeffamanitti an hidhaan koo hidhaa siyaasaati. An falmaa mirga dhala namaati malee shoror keessaa miti jechuun ija jabinaan dubbatanii jiru. Egaa Koloneel Gammachuun abbaa mucaa durbaa tokko yoo ta'an intala isaanii daa'imummaatti osoo isheen ganna 3 taatee jirtu dhiisanii ture kan waraana bilisummaa Oromootti makamanii turan. Nama akkas dhalasaarraa Oromiyaa mararsiifatu mana hidhaa keessatti dagatuun waan hin malle. Hidhamtoonni siyaasaa martuu akka hiikamaniif ga'ee keenya bahuun dirqama hunda keenyaati. Horaa bulaa deebanaa. Leeqaa masaraan kumsaa moroodaa barbara wayyaanee sana mana hidhaa ta'e hin beeku. Amma mana hidhaati. Masaraan kumsaa moroodaa. Maaliifi manni waqni yoo murtii argate malee hin fudhatu. Waajirri poolisii immoo ni hankaake hin xiqqaate. Moonaa waraanatti hidhanii ni hankaake. Masaraa kumsaa moroodaatti mana hidhaa godhanii jechuun ijoollee leeqaa. Akkasitti
yeroo tokko mana barnootaa fa'aa mana hidhaa godhani. Istoora adda addaa fa'aa mana hidhaa godhani. Inni kun Oromiyaa keessa bal'inaan deemaa jira. Keessumaa yeroo dhiyoo keessa waan akka dallumannaa fa'a itti deemaa jiru nama rifachiisa. Ilmaan qotee bulaa maaliif akka guuranii jedhan isaanuu maal barbaadu anaaf naan galu maaltu akka barbaadamaa jiru. Mana hidhaa isa federaalaa kana moo yoo dhufte baatii 8 ture maayikalaayisiin jedhamti sila. Baatii 8 kana keessatti bulchiinsa naannoo federaala Itoophiyaa jiran kana keessaa Finfinneen silaafu asuma Finfinneetiin alatti namni naannoo bulchiinsa biraarraa dhufee hidhamu Oromiyaa.